An kan na dhibe yoo feemasi ta'an bakka haqa nama nyaataniitu dhugaan nama ukkaamamee ta'a jechuudha. Ani waan feemasi hin taane waan miskiina ta'e faqni koo ukkaamama. Oromoo koo afaan tokko dubbanna warri afaan koo kana dhageessanii narraafamaa jiraattan afaan tokko dubbannaanis isinitti mataa jira. Amantii kutaa otoo waliin qonne jechuudha. Intamayyaas faayidhamtu kana biraa haqa kiyya naafuudha. Warri dandeetti qabdan warri sagalee qabdan sheedhaati biraan gaha. Haqni miskiinaa nyaatamu seerri amantii kam keessa yoo jiraate. Ishinatti murteessaa. Kanaafuu ustaazonni Ramadaan ennaa bahee sii dubbannadha. Namni miseejii kun deebisee hin jiru baada kana. Kanaafuu namoonni baay'een Ramadaan bahee sii dubbannadha. Namni tokkitti namni naa dubbate hin jiru. Haqa kiyyaaf bu'aa jira. Yoo dhugumatti namummaa isinitti dhaga'ame sheer godhaati koppiliinki godhaati biraan naa gahaa haqa kiyya harkaanaafuudha. Amantiis qabdaniin siin qabe jechuudha. Samana daftar aslitti taasifamaa jiru kun jechuudha dogongoraan dubbatamaa uummanni karaa summayyaa tasfaayee godhee feemasiidha jedhee summayyaati kaamiidha haraam aleeka yaa ustaazi. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Namni narra itti haajamu nama dhugumatti rabbiif guyyaa qiyaamaatti hamanu qofa. Wanti korratti dabarsii ka'iitoo natu dabarsaafi tole dhiisi kan isaanii kan amma seergi kana dhiisa kawantiin gosa bira jira miti nat dabarsaafi. Murteen asii birrii dabarsaaf akkasirra caalaadha jechuun dhibba namallee amanuu nana mana jiratti na bira jedhanii nana mana garuu jira miti harkaan isaan ga'urra ati dirree xiyyaaraa tartee gara xiyyaaratti yoo tartee qofa kanan dabarsuufi qabu jechuudha. Lalbaat al tokko beektaa waan akkasiin uumama al tokko jechuudha. Innaamoo ati yoo malee nama beekamtiidhaaf sooshaal miidiyaarra feemasummaadhaaf fakkeessummaadhaaf keessoodhaan wasakka keessoodhaan qalbiinsaa waan biraa yaada irra keessa uffata bareeffate nama diinii fakkaate nama amantaa fakkaate nama gaarii fakkaate nama miidhee namarra deemu itti naajoomu sin achumatti galatooma. Guyyaa qiyaamaarra gaafatamtu rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam waan agarte malee shakkiin jedhu. Kanaafuu birrii nama gargaari malee haqa nama hin gargaarin. Birrii nama gargaari malee soba nama hin gargaarin. Dhugaa yoo barbaadan ana Sumayyaas wal biratti waamaati warri haqaaf dhaabbattan warri guyyaa qiyaamaatti amantan qofti jechuudha. Nu bara. Kanaafuu rakkina hedduun dabarsee islaamummaatti dhufee ishee duran islaamummaatti dhufe waggaa 2 dura jechuudha. Rakkina hedduu dabarsee tikeetti murtee jechuudha. Meedikaalan jedha meedikaala si osin beera. Yaani yoo mittiidhaati. Boodan qashisi gasha mobile banking fayyadamaa isayyuu taasisin gasha jedhee itti meera jechuudha. Qashii walii gallee irraa kan qorratti gashitaa hanga ati kanaa dabarturratti shi. Ilaame hiriyaa akka gaaddiddu irraa of eegi. Gaaddidduun amma aduun jirtutti yoo hojjatte si faana hojjetti. Yoo ati deemte si faana deemti. Yoo ati dhaabbatte si faana dhaabbatti. Amma aduun jirtutti waan ati taate si faana taati. Gaaf dukkanni dhufe garuu bukkeetti hin argitu. Gaafa saa 8 ga'e dheerattee si gataa deemti. Kan gaafa ifaa si faana lafa dhiitu. Amee. Commenting gataa gaa'enno siifaan ምናምን teessu hamda ምናምን ijoolleen mana kanatti biloog isin gooti. Ahun commentii gana deematiin manguddootti share godha arrabaaf hin jarjarina. Manguddootti share godha. Warra osoo dubbii addaan hin baafanne akkanumaan waan namni gurratti naqeen girrisu mootu bilookiin dhabama godha miyuutiin. Sammuu keessanii qofa murteessaa namni mana kana dhufu jecha namaatiin osoo hin taane gamaa gamana dubbii dhageeffatee nama sammuu ofii qofa murteessu ta'uu qaba. Okay? Salxinuuta ani isin sobuun barbaadu. Sammuu keessan qofa waan dhageettan rabbiif jecha boru qabrii isa qabda waan ta'eef murteessaa. Ebalummaa namni yoo isin ergama namaatiin hin fiigina nama isinillee akkuma warra isin ergu sanii nama ijaalamaati. Baatii 9tti dhalattan. Meennu maalin isin caalaniiti wanni isin erganii nama rafisaniif nama wal hin beeynen kaboru bakkeen itti osoo azalli rabbi isin dhufe bakkeen itti dhiifama gaafatan hin beeytan yookiin isitu isin dura du'a yookiin isintu dura du'a namni nama zollome mootu dhiifama gaafachuu dirqama ta'a jechuudha. Isin galee waan amma harkaan barreessitan arrabaan jettan guyyaa qiyaamaa yoomal hisaab isinirraa hisaabbata abbaan ka zollomtan. Hin beeytan isin hin beeku bakkeen itti dhiifama ol gaafatan waan ta'e nama zollomina. Rabbi jecha waan sammuun teessan dhageette irratti murteessitan. Murtiif hin jarjarina. Manni mana itti wal dhageeffatanii murtiif jarjaran dhageeffatanii ka'anii murteessan.
waan kamuu dhageeffadhaa kaa murteessaa lamaan wal bira jiranii afaan lamaanis irraa hin dhageeffattan dubbii beellama fuune san booda dhageeffattanii kaatanii murteessitan. That is abshaalummaa. Yaa abshaalummaan akkasi abdii dadarellee guyyaa sana as keessa jira jaarsummaa seenee bahe. Welcome beellama gahe abdii sodda habiibi beellamni gahe. Doctor, Abdii kiyya. sabboonaa namaa maali jirta? Maa beellama Oromoo nuti kennite ta'u ijoolleen lamaan wallolte har'a kaakamisni beellama san dhufu. Laala bara guyyaa san xiqqoo namnis ni baay'atee iddoo bira namaa jira. Laala inni kun akkan sodaatu jambeeyta. Samii gubbaa bu'a. Waan dandeemaa waan akka jiraa tokko ibduuban deebiinaa do it the right way jechuudha kan jira beekatta karaa maslahaan itti buututti obboleeyyan lamaan gidduutti. Wani takka hoggoo argamte bari dhugaan takka hoggoo as baate rabbiillee inni gammadaa beekatta bani haadam qofaa miti. Dhugaan ilma waaqa ta'e. Saniifuu yaada tokko kaniin xiqqoo produce godhee jira uumee jira. Mee dura karaa isiin deemtu laallee dubbiin tun yoo rabbi jee haruma nagaa rabbi haa godhu. Haadhuma xumurra. Keessaanii waasii barreessa. Gaala inshaallah warreen dabarsiidhaadha jabaadhaadha. Nu gargaarta taa'e asumara foolollee taa'e nu gargaarta. Maslahaan tun bareeddu beekatte wayii tolchiti wayii bareechitiisi. Akkasii ati soddaa kiyya qofaa beekatte namnummaan ijaaf qabna as gubbaasii. Habiibi. Egaa. Akka isa doktora tekkaan intalli An kan na dhibe yoo feemasi ta'an bakka haqa namaa nyaataniitu dhugaan nama ukkaamamee ta'a jechuudha. Ani waan feemasi hin taane waan miskiina ta'e faqni koo ukkaamama. Oromoo koo afaan tokko dubbanna warri afaan koo kana dhageessanii narraa faamaa jiraattan afaan tokko dubbannaanis isinitti mataa jira. Amantii kutaa otoo waliin qonne jechuudha. Intamayyaas faayidhamtu kana biraa haqa kiyya naafuudha. Warri dandeettii qabdan warri sagalee qabdan sheedhaatii biraan gaha. Haqni miskiinaa haa nyaatamu seerri amantii kam keessa yoo jiraate ishii natti murteessa. Kanaafuu ustaazonni Ramadaan ennaa bahee sii dubbannadha. Namni miseejii kun haa deebisee hin jiru baada kana. Kanaafuu namoonni baay'een Ramadaan bahee sii dubbannadha. Namni tokkitti namni naa dubbate hin jiru. Haqa kiyyaaf bu'aa jira. Yoo dhugumatti namummaan sinitti dhaga'ame sheer godhaati koppiliinki godhaati biraan gaha. Haqa kiyya harkaa naafuudha. Amantiis qabdaniin sin qabe jechuudha. Adara.